Kabiyyatti afaani hojiif gadi gargaaram tokko caalaa akka ta'u keessattuu afaan Oromoo afaani Tigree Affaar Somaalee dabalamanii afdaneessan akka fayyadamu murtaa'ee jira. Kan immoo jalqabbii inni guddaa mana barumsaa ta'etu itti aanee miidiyaadha. ETV'n kanaan dura kan hundaa ture. Afaan Oromoo bara dheeraa duratti ETV keessatti reediyoodhaan fayyadamaa ture. Gidduutti xiqqoo akka baduu ta'ee ture. Amma deeffannee jirra, deebi'ee dhufee jira. Uummata Itoophiyaa baay'ee fayyada. Afaan Oromoon gargaaramuun uummata Oromoo bu'aa miti. Uummata fayyada malee fooyyatanii afaan Oromoo akkasii yaaddan miti. Beenishaangul deemtanii, Koonsoo deemtanii, Hamar deemtanii, Nyaangaatuum deemtanii afaan kun namoonni baay'ee itti gargaaramu. Babal'isuudhaan afaan Amaaraas babal'isuudhaan afaan kan dorgomuu miti. Wal gargaaraa deema. Isa kaan ajjeestee yoo deemte dorgommiin waan ta'eef guddachuu hin dandeessu. Afaan baay'ee gaafa jiraatu garuu yaaduuf nama gargaara. Namni afaan baay'ee dubbatu yaadaan nama afaan tokko dubbatu hin caalaa jedhama. Kanaaf afaan Oromoo as keessa jiraachuun isaa ETV'f baay'ee gaariidha. Eyyin haala kanaan egaa chaanaaliin ETV afaan Oromoo guyyaa har'aa eebbifameeti kan jiru irra deebiin baga gammaddan baga gammanni jechuu barbaanna. በድጋሚ ሁላችንም እንኳን